Saawonni iyyanne nutti dirmada nu jabeeyta nutti dirmada nu jabeeyta isoo yeroon hin dabarreen jedhama nutti dirmada nu jabeeyta nutti dirmada nu jabeeyta isoo yeroon hin dabarreen jedhama. Artist Bilisummaa Raggaasaa hiriyoota isaa waliin waan ayyaanaaf ta'u qabatanii dhufanii jiru. Mana artist Nuhoo Goobanaati amma kan argamnu. Ayyaana Eid al-Fitr kan ilaalchisee mana Nuhoo Goobanaati kan waliin turru. Xumura qophii kanaatti nu waliin turaa isin jenna. Nutti dirmada nu jabeeyta nutti dirmada nu jabeeyta isoo yeroon hin dabarreen jedhama nutti dirmada nu jabeeyta nutti dirmada nu jabeeyta isoo yeroon hin dabarreen jedhama. Ammas irra deebiidhaan baga ayyaana Eid al-Fitriitiin isin geessanii jenna. Manni itti argamnu mana artist Nuhoo Goobanaati. Artistoonni qacaleen guddisaa Nuhoo Goobanaa ta'an har'a asitti ayyaana Eid al-Fitr kana kabajuudhaaf mana isaatti argamanii jiru. Bilisummaa Raggaasaa waliin ijoolleen qacaleen reefu aartii sirbaa keessatti hirmaatan mana kana keessa guutanii jiru. Mee maatii Nuhoo Goobanaa wajjin walaa baran jenna. Tartiibumaan isaan dabaree kennina. Bilisummaa Raggaasaan jedhama. Manni Nuhoo Goobanaa naaf haaraa miti. Ayyaantummaan isaanii nuuf haa hafu kana duras yeroo lubbuun jiran. Akkuma caarraa ta'ee OBS wajjiniin mana isaatti argamuudhaan waliin dabarsineerra. Lammii Batteen jedhama. Warra lafaa dhufoo keessaa isa tokkodha jechuudha. Mana artistii Nuhoo Goobanaati. Nuhoon artistii qofaa miti falmaa mirga dhala namaati jechuudha. Akkabaata Shoomataan jedhama. Artistoota lafaa dhufeeyyii keessaa nama tokko. Artist Nuhoo Goobanaan nuufi abbaa keenya ilmaan immoo yeroo yerootti mana abbaa ofii deemanii ilaaluun waan jiru waan ta'eefan iddoo kanatti argamne. Artist Firaamboon Bajigaan jedhama. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf artist Nuhoo Goobanaa artistii qofa otoo hin taane ani akka kootitti kanan hubadhu laayibirarii nama laayibirarii tokko yookaan immoo nama guddaa seenaa uummata kanaa bifa aadaatiin duudhaadhaan akkasumas immoo hawaasa dinagdeedhaan bifa aartiitiin calaqqisiisaa turan waan ta'eef dhaloonni ammaa kunis faana isaa bu'ee akkuma inni asiin dura seenaa aadaa duudhaa uummata Oromoo bifa aartiitiin mul'isaa ture sanatti artistoonni lafaa dhufeeyyiin kunis faana isaanii qabatanii gamanumaan akka aadaa seenaa uummata Oromoo kana caalatti akkuma isaaniitti ibsaniin jedha. Dachee Balalatiin jedhama. Nuti ayyaana kana sababeeffachuudhaan mana artistii keenya hangafa qabsoo garma sirbaatiin adeemsifamu keessatti inni adda dureedhaan nama beekamu abboota keenya irraa dhaalle. Maqaan kee Birruu Dagguun jedhama. Sagantaa kanatti hirmaachuu guddaan gammada. Manni itti argamnu immoo mana artistii keenya abbaa keenya kan ta'e Nuhoo Goobanaati. Abbaan keenya kun yeroo lubbuun jiraatti hojii gurguddaa hangara hin jedhamne hojjeteera. Daandii karaa ittiin mirga ofii ittiin falmatan itti gaafatan hundumaa nu agarsiisaa ture. Turree isaatirra waan dhufaa turreef isarraa waan baay'ee barreerra har'a immoo isaan lubbuu illee hin jirani. Kanaaf mana isaatti immoo asitti argamne isa yaadachaa maatii isaa waliin sagantaa dabarsuudhaaf asitti argamne. Isin kun galatoomaa isin jaa as dhuftanii isa kana faana deemtanii dhufuun keessan nu galatoomaadha. Nu jechuun qabsaawaasi tokkummaasi. Nama tokkummaa labsee jechuudha. Tokkummaa hin jiru tokkummaa labsee dubartootaaf taphatee uummata takka
waan inni isa waan irraa irratti hin qabu namni kun duudhaa isaa yaatti Oromoon arraan tana islaamaa fendishinii noo gobanaa akka artistoota Oromootti akka artii Oromoo dhaloota madfaa kunatti godhamuu qaba jeetii yaadani dagatamuu nama ta'u miti inni nama qaanqee nu qabsiise qaanqee ammaa miti gaafa jaarraa abbaa gadaatii fi qabsoo ilmoo qulxuudhaa warra qawwee ilmoo qulxuufaa lafaa kaasee jechuunni isin ammas nama maltanii nama qawwee ilmoo qulxuutii fi qawwee baaroo tumsaafaa jara san lafaa kaasee maal dhaamanii jaalawwan qabsoo kufanii Oromiyaa bilisoomsuu fadhaa du'aa kan dhuganii dhaadannoo teenya kaasaati galiin nuuf gayaa ja'anii ba'aa teenya ida'achuuf if qophee isaanuun ja'anii seenaa san jara sanii lafaa kaasee seenaa gootota san lafaa kaasee kan fuudhee dhalootaaf ammaan tana dabarsee jechuudha. Nama akkasiiti saniifoo arraan tana ani yeroo hundallee dhufaatii arraan tana baga dhuftanii isin jala artistoonni keenya warri nu booda. Wallisaa Kadir Adishoon jedhama. Mana abbaa keenyaatti argamuu kiyyaaf hedduun gammada. Asumaan keessummoota ijoollee artistoota dhufa kanaaf anaa dhufoo jettanii carraa isinii kenna. Artistoota keenya baga nagayaan dhuftanii ana haa dhufu. Maqaan kiyya Bilqisaa Nuhuu jedhama. Baga nagayaan dhuftan galatoomaa isin jechuu barbaada. An maqaan kiyya Tokkummaa Nuhootiin jedhama. Ani waanan jedhu har'a isaan dhufuu isaaniitti baay'ee gammadeetan jira. Galatoonfachuu barbaadallee waan nu cinaa jiraniif gammachuu guddaan qabaa galatoomaan jedha. Umar Gubbee ogeessa gitaaraati. Sirba Nuhoo Goobanaa keessaa tokko mana kanaaf irra buusee achiin booda walitti deebina. Ya galana iru Fudin nama hantinta Ya galana iru Fudin nama hantinta Faditin yalaltu Tanti tini cita Gojonan jarrade kabu Kumnana radida Gojonan jarrade kabu Dirkina radida Garibi yabe Khaisma gafata Garibi yabe Khaisma gafata Biya nama khisa Hada abukata Tambiya sagisu Me isar kata Ya galana jiru Putin makan tinta Tadi tinggal lalu Tante tini kita Gojonan jarrade kabu Humnana radida Gojonan jarrade kabu Humnana radida Tinangkan dalatis dirkamang gudata Tinangkan dalatis dirkamang gudata Hanis bakka gaye iyada sa gudata Kusuma pijiru Me isar kata Orda chana Itin kurfo ini Mee guyyaa irraa kana haala kanaan dhuftanii ijoollee baay'ee wajjin haala kanaan kabajuu wantoota isin kakaasu osoo nu ibsite. Egaa akkuma beekamu
Noo Goobanaa jechuun uummata Oromootiif kitaaba, uummata Oromootiif seenadha, uummata Oromootiif siidadha. Nus immoo isaan jalatti kan waa hundumaa hubannee waa hundumaa barree gara aartiitti seenne gara aartiitti seenuu qofa osoo hin taane eenyummaa keenya Oromummaa akka ta'e Oromoon eessa akka ture eessa akka jiru garamitti akka deemu isaan irraa hubanneeti kan amma har'aa geenye. Noo gaafa lubbuun jiru qofaa miti uummata Oromootiif har'allee nama lubbuudha ol jiru caalaa nama seenadhaanis yaadatamu nama maatissaas jajjabeeffamuu qabu. Noo Goobanaa kana jedhee afaan kootiin ibsuun baay'ee ulfaatallee ta'u innis jiraachuu baatu maatiin kun immoo akkamitti jiru maal keessa jiru jennee ayyaana kana sababeeffanneet isaan arguuf waanuma isaan keessa jiran laaluuf ani iddoo kanatti argamne. Egaa waa'ee noo kana jedhee ibsuu hin danda'u afaan kiyyaanis kan ibsamu miti amma na dubbachuu danda'u oli waan ta'eef jechuudha uummata Oromootiif nama Oromoof amma lubbuu isaatiin jiru Oromoof jiraatee Oromiyaaf jiraatee darbe ofiif jiraatee odoo hin taane ofiif jiruu gaarii jiraatee darbe odoo hin taane nama umrii isaa hamma jiru Oromoo fi Oromiyaadhaaf jiraatee darbe. Nama kana immoo maatissaa maal keessa jira akkamitti jira waan jedhu sana laalumaaf ayyaana kana sababeeffannee sitti argamne waan guddaa humna qabaannee gochuufis baan waan isaan madaalu waan maatiin noo madaalu waan noo madaalu gochuufis baan ijumaan arguuf waanuma isaan itti jiran akkamitti akka jiran laaluudhaaf iddoo kanatti kan argamne iddoo kanatti argamne immoo kanatti ijaan isaan arguun nuuf gammachuudha oliiti. Wanti guddaan immoo waan qabaattee waan guddaa walii gochuu odoo hin taane waluma bira hamileedhaan wal bira dhaabbachuun ilmi namaa kan jiraatu hamileedhaan malee qabeenya ni miti yookaan immoo waan biraati ni miti hamileen waanuma kamuu caala waan ta'eef sinii jirraa isinoo akkamitti jirtu jenneetuma dhufnee ijaan isaan arguudhaaf gabaabumatti kanan jedha. Yeroo tokko Qees Balaay waa'ee aartii Noo Goobanaa hirmaate keessatti hoggaa ibsu inni sirba qofaa miti ni faarfate faaruudha dhaamsa guddaa dabarsee jedhee dubbate mee kana wal bira qabdee aartiin eegsatti hirmaate gidi fakkeenya ibsitu haala kamiin miira kamiin hubattu. Noo Goobanaa abbaa tokkummaati. Har'a namuu tokkummaa Oromoo tokkummaa Oromiyaa jedhee faarsu kanaaf namni bu'uura kaa'e namni siida kaa'e Noo Goobanaati. Kana jechuun immoo faarfannaadha. Sirba odoo hin taane faarfannaadha. Eessumattuu Oromiyaa daangaa hanga daangaatti yoo deemte tokkummaa namni faarsu kana namni lafa kaa'ee siidaa kana dhaabee darbee yoo jette Noo Goobanaati. Kun yooma waan nama gaafachiisu miti. Noo in sirbee jettee ibsuu odoo hin taane faarfannaadha oli ani amman hubadhutti jechuudha. Faarfannaa yeroon irra darba inni irraaffattallee yookaan immoo yeroo tokko dhaggeeffattee nuffitallee garuu kuni faarfannaadha oli Noo Goobanaa umrii isaa keessatti amma jiru kanatti har'allee darbee namni tokkummaa Noo Goobanaa yaadanne hin jiru dhaloonni dhufus haga Oromoon lafa kanarra jiru namni waan kana yaadanne hin jiraatu hin jira sedhee yaadu maaliif haga Oromoon lafarra jiru tokkummaan jira haga Oromoon lafarra jiru faarfannaa Noo Goobanaa tokkummaa jedhee lafa kaa'ee deeme numa jiraata jechuudha. Kalees jira har'as jira boros hin jiraata ani akkasitti nu badhaa qabuudha. Warreen reefu aartii sirbaa kanatti makamee qabsoo dheengaddaa aartistoonni kabajamoon akka Noo Goobanaa faan nu taasisa kana keessa duukaa boodifee mee isin hamilee akkamii qabaatu duukaa buusaa fakkeenya akkamiirraa horattan? Mana aartistii Noo Goobanaatti argamuu keenyaaf guddaan itti gammadaa. Asumaanillee weellistoota yookaan namoota sagantaa mijeessan hedduun galateeffadha. Ani oolmaa fi yookaan galata aartistii Noo Goobanaa himuudhaaf dandeettis beekumsaas hin qabu. Garuu amma hubannoo kiyyaa xiqqoolee taatu irraa waa jechuun barbaada. Aartistii Noo Goobanaan
utubaa tokkummaa uummata Oromooti. Akkasumas bu'uureessitoota qabsoo uummata Oromoo keessaa bu'uureessitoota hangafoota keessaa nama tokko. Nuti gatii isaan bara dukkanaa san keessa taa'anii Oromoof Oromiyaadha biiftuu ta'anii uummata kana kaabaa kibbaatti wal dammaqsuuf barsiisuuf taasisuu irratti artisti Noon hojjete jechan qabu himuudhaafi. Kanaaf isaanirraa waa hedduu barraa dukkana keessa dhaabbatanitti gatiiwwan yeroo kanatti namni barsan keessaa ni kaffala. Uummata kana ni dammaske jedhamee hin yaadamne lafa kaanii nu darbanii. Kanaaf hedduun itti gammadaa ayyaana kanaatti natti argamuuni. Warraaqsa kalee isaan gama aartii sirbaatiin kaasan arrammoo dhaloonnaa keessanii kun duukaa bu'ee yoo akkanatti keessatti hirmaate arrammoo haala kana mana isaatti argamtanii wanni isinitti dhaga'ame. Guyyaa har'aa kana artistoonni lafaa dhufeeyyiin keessumaayyuu naannoo kana sagantaa ayyaana kanatti argamee maatii isaanii biratti ayyaana kana dabarsuudhaan gammachuu guddaatu natti dhagama. Artist Nuhoo Goobanaa nama akkuma sila kaasaa turre nama saba isaatiif qabsaa ture gaafa biyya keessa ture yeroo roorroon itti hammaatte nama sagaleen kan koo as keessatti illee yoo gadi qabame bakka biraatitti deeme too sagalee kan koo dhageessuu hin danda'a jedhee hanga baqattummaadhaan biyya alaa deemee sagalee isaa dhageessee uummata kanaaf waan guddaa oolmaa guddaa oolee jechuudha. Kanaaf labanni inni yeroo san ashaaraan yookaan immoo waan inni yeroo sana buuse artistoonni yookaan immoo weellistoonni amma asitti argamnu kun akka nama ulee fiigicha ulee wal harkaa fuudhinsaa sanatti nuti immoo imaanaa inni nutti kenne kana isa harkaa fuunee gara fuulduraatitti waan inni itti qabsaa ture sanaaf kallattii aadaatiin seenaatiin afaan dagaagsuudhaan isa kana nutis immoo baannee dhaloota ittaanuuf akka dabarsinu fakkeenya guddaa isaanirraa fudhanne waan ta'eef gabaabumatti artiist Nuhoo Goobanaan nama guddaa uummata Oromoo biratti kabajaa guddaa qabuu fi akkasumas immoo bu'aa olaanaa uummata kanaaf buuse waan ta'eef kanaaf maatii isaa biratti argamnee akkasitti isaan wajjiniin dabarsu keenyaaf gammachuu hangana hin jedhamnetu natti dhagama gama kootiin. Kalee bara gabrummaan hamaan jirtu keessa taa'anii sirba babbareedaa qabsoo guddaa haala saniin sirbee dhalootaa keessan kanaan biraan ga'e caalatti immoo qabsoo isaanii kana itti fufsiisuudhaaf dhalootaa keessanii kanarraa maaltu eegamame. Bara dukkanaa san keessatti dhugaa dubbachuuf qabsoon artisti Nuhoo faan kudhanii hagana jedhamee waan himamu miti. Nuti immoo dhaloonni amma jirru kun gama weedduutuunis gama hundaan aartii uummata kanaa keessatti seenaa uummata kanaa baasuu keessatti carra qabeessa jedhee naman. Kanaaf karaa isaan nu qabsiisan kana karaa dandeenyu hundi keenya wanta nurraa eegamu goone qabsoo uummata kanaa galumaan ga'uudha. Uummata tokkoomsuudha. Tokkummaa inni nuuf dhaame sana daran cimsuudha. Yoomiyyuu taanan seenaan isaa hin badu. Inni immoo seenaa isaa kana imaana dhaloota kanatti kennee deeme. Dhaloonni kun immoo akkuma obboleessi kiyya duratti jedhe dhaloota carra qabeessa. Namni immoo carraa isaa itti fayyadamuu qaba. Carraa isaa itti fayyadamuu kan qabu immoo wareegama isa kanaan duraa isaan ilaala. Akka artistoota isaan dura wareegamanii aarsaa hedduutti kaffalanii lafeetti cabee dhiigni hedduutti dhangala'ee asiin ga'anii nutti kennan kana imaana kana immoo ofitti amanummaadhaan fudhatanii otoo dadhabne hin jedhin nuuf ne duun jedhin kaayyoo kana galmaan ga'uun dirqaman jaa dhaloonni abdii kutuu hin qabu. Abbootii gaarii qabna ture abbootii cimoo qabna isaan nuuf seenaa guddaa waan ta'eef karaa isaan nu saaqan kanarra deemne galmaan ga'uun keenya dirqaman jaa. Ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana Iid al-Faxiriin isin geessaniin jenna qophii ayyaana Iid al-Faxir kanas fayyadachuudhaan mana artisti Nuhoo Goobanaatti artistoota baay'ee wajjin kan argamnu isaan immoo sirba artisti Nuhoo Goobanaa keessaa tokkummaa kan jedhu tokkummaan akka nu farfatan asumaan affeerra.
ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana Eid al-Fitri isin geessan jenna hordoftoota amantii Islaamaa maraanuu manni itti argamnu mana artist Nuhoo Goobanaati weellistoonni baay'een asitti argamanii ayyaana Eid al-Fitri kana kabajachaa kan jirru ammamee haadha warraa isaanii maatii wajjin jira waan ta'eef maalirra jiru akka ta'e ani gaafanna amma guyyaa ayyaana kana artistoonni haala kanaan dhufanii isin gaafatu yeroo biraa namoonni baay'een dhufanii isin gaafatu mee maalitti jirtu akkamitti jirtu nuti jirra alhamdulillah ummatuma oromoo ni jirra artistootni nu akkanatti dhufanii nu bohaarsuu fi nu gammachiisutti baay'ee gammadnee jirra ani ilmaan oromoo takkaan hin irraanfanne ni dhufan na gaafatan nan daganneellee na dagatan hin jedhu maaliif addunyaan tuni namuu biiziidha agartee immoo onnee isaanii keessaan jira maaliif maatiin hoo waan taaneef numa jirra nu dagatan illee jechuun dandeenyu galatoomon bakka jiranitti hundi isaanii ilmaan oromoo rabbi bilisummaadhaan wal nu haa agarsiisuun jedha galatoomaa baay'ee galatoomaa mi yaadachuu keessanii takkaa waliin irraanfannu namu bizii haa ta'u malee duraan nu waliin qaamaan jirtanii egaa inni akkas ta'een boodatti jiruun akkam fakkaatti maal fakkaatti mee jiruun wal keessuma jirti haa ta'u dhihootti akka politikaatti illee nan fudhatina nin gadde waan hin gaddee fi haasawa xiqqoo takkaan dhagee ummanni nu wajjin jiraachaa jiru kuni waan jedhan tokkoon dhagee jecha san dhagayurraa hedduu na dhagamee ilmaan oromoo ni jirtanii yoo jiraattan jiraachuu keessan nagarsiisaa diinaaf akka deebistan isinii beekaa an hin beeku
hedduu gaddeesin hin jiru waa'ee kanarratti. Ayyaama Hayila Sillaasee nutti hin deebisanii adaraa Rabbi. Hanga yoomiti. Isinin lallabeen hoonis ammas deebi'anii waan isaan nun jedhanii yoon jedhee ifa arrabsuudha. Ittiin deebi'uu jedhee jecha kana. In usina afaan isaaniin ballisinaa mana barnootaa keessatti ganda keessatti afaan keessaniin haasa waan jedhaa yaa ilmaan Oromoo. Afaan keessan ballisuun waan guddaadha silaa beeytanii. Immoo akka afaan faranjii isiniif fakkaataan si'a afaan isaanii dubbattan maleen ooltanii adaraa Rabbii ilmaan Oromoo afaan Oromoo haasawaa. Afaan Oromoodhaan gurguradhaa. Afaan Oromoodhaan nyaadhaa. Kana ol waan hin isiniin jedhu hin jiru waan hedduu na dhukkubaa. Nutti hin deebi'iin waan akkanaatiin isiniin jedhu. Gabaabsaa waan isaanii. Galatooma. Fayyaadaan isiniin jedha. Ijoolleen keessanis barachaa jiru. Ijoollee kana maaliin barsiifachaa jirtu mana keessas amma maddi galii dhaabbataa isin ittiin jiraattanis maaltu jira? Ani hojiin qabu ilmaan Oromootu guddisaa jira ijoollee tana. Abaluu guddisaa jira jedhee maqaa himuurra ilmaan Oromootu guddisaa jira. Barachaa jiran naaf yaadnaa baratanii ijoollummaa isaaniirraa mana barnootaa kana qee dinquu dayyaasi Rabbi umrii isaa dheeressu bakka jirutti nageen waa ta'u. Ni baratan ijoolleen tiyyaas ni guddatan. Ani kanaa miti kana rakkisaa jiru. Waa'ee ilmaan Oromooti. Kana rakkisaa jiru jabaadhaa kanaaf hin yaadina. Ni baratan ijoolleenis hanga uummanni Oromoo jiranitti ni baratanii nutis galiillee yoo dhaabbataan hin qabaanne ilmaan Oromoo qabna miliyoona meeqa. Nuufi miti alagaafuu ni ga'an isaan. Fi galatoomaan isaaniin jedha. Nu jiraadha baga ayyaana Idil Faxiriitiin isin ga'e hundi keessanii. Kadabrees ayyaana kiristaanaa baga nagayaan dabarsitaniin jedha. Nuti tokkummaa keessan jabeessaa galatoomaa. Kinoo ayyaana kana geechanii isin ijoolleen teenya hunduu gammachuudhaan wal geechanii manammoo artiistiin goobanaatitti dhuftanii maatii kana gammachiisuu keechaniif anillee galatan isinii qaba. Galatooma ulfaadhaa guddadhaa isiniin jenna. Of durallee akkanumatti immoo nama agartee miin isin dhaalchisee isinillee immoo agartee maatii ganaa dhufuuf nama ganaa dhufu dhaalchisu rabbi isiniin haa jedhu. Guddadhaa bulaa kan dubartiitis kan dhiiratis hundi keechanuu gammadaa. Gammanne gabbadhaa rabbi isinaa gabbisu rabbi isinaa yabbisu amataan. Qe'ee ulfoo qabdu qe'ee ulfoo galmi kun agartee galma nuu goowwanaati galma agartee Oromoon itti tokkummaa fi nagaa fi waan adda addaa labsatu dhuftanii isin gammaddanii akkatti gammachuu kun amataan rabbi isin haa ga'u isin hundaan kiristaanatis kan islaamatis argadhaa guutamaadhaa isiniin jenna. Kan kabajaa jirru ayyaana Idil Fixir mana artistiin Nuhoo Goobanaati. Warri amantii kiristaanaa hordofus baga jala hulluuqxanii warri biyya alaa fi biyya keessaa akkasumas warri amantii musliimaa hordoftan baga ji'a kabajamaa fi ji'a bareedaa kana geessanii bagatti isin ga'e jechuun barbaada. Caarraa kanaan silaa akka artistoota durii sana artistiin kun tokkummaa jedhee tokkummaa faarsee tokkummaa waamunii fi tokkummaa itti fayyadamuun garaagaraa jechuudha. Kanaaf tokkummaa ittiin fayyadamnee ilmaan Oromoo ummaan teenyas kan bu'aa jiran isuma kana jechuudha. Kanaaf ulaan saaqnu Oromaa fi Oromoo nurratti hin fayyadamini afaan keenya naa fayyadamnu afaan keenya guddifnu akkan sila kaasaa ture. Aartiin kunuunsa barbaada artistiinis kunuunsa barbaada jechuudha. Silaa yeroo mijataa hin taane sana keessatti bakka dhaabbatan yeroo dhabanitti artistoonni keenya gameeyyiin weelleewwan akkasii kana yeroo boqonnaan qabnetti dalaganii nuuf gumaachanii har'a nuti akka isaanirraa barannu akka xurree isaanii hordomu taasisanii darbanii jiru jechuudha. Dhaloota dhufuufoo maal isaan akkas ta'anii warra amma dhufu kuni caarruma san eeggachaa jirra waan jedhu osoo itti yaadnetti tola. Carraa kanaan harki caalu an hojii haaraa wayii hojjedhee uummata kootiif ga'uuf deemaa jira. Armaan dura sirboota aadaa
karrayyuutinis uummanni beeka jedheetin yaada. Carraa kanaan ji'uma kana keessa guyyaa 29 ebla guyyaa 29 asuma magaalaa Adaamaatti eebba VCD kudhaama seenaa jedhuun qaba. Akka irratti na argamtan warri naannoo Adaamaa jirtan keessaayyuu yaadanis ta'u namni hamilee jiraata waan ta'eef akkasitti wal cinaa haa dhaabbannu. Asuma magaalaa Adaamaa hoteela Adaamaa Bosatitti eebban qaba. Akka nurraan hafnee warra biroof illee fakkeenya haa taanu isin jechuun barbaada. Ulfaadhaadha. Horaa bulaa dibana. Hordoftoota amantaa Islaamaa hundaaf baga ayyaana guddaa ayyaana kabajamaa kanaan nagaaf gammachuudhaan isiniin ga'een jechuu barbaada. Uummata koo hundaan bakka jirutti kan ala jiru kan biyya keessa jiru baga geessan baga walumaan geenye ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Kabajamtoota hordoftoota amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Idil Fixiriin isiniin ga'e jechuun barbaada. Ayyaanni ayyaana gaarii ayyaana milkii isiniif haa ta'u jedha. Hordoftoota amantaa Islaamaatiin baga ayyaana kabajamaa kanaan isin ga'een jedha. Ayyaanni kunis kan jaalalaa kan milkii isiniif haa ta'u jedha. Hordoftoonni amantaa Islaamaa marti keessanuu baga ayyaana kabajamaa Idil Fixiriin isin ga'e jechuun barbaada. Galatooma. An biyya alaa biyya keessa jirtan hundi keessan baga ayyaana kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Hordoftoonni amantaa Islaamaa hundi keessanii akkasuma uummatni Oromoo hundumtuu baga ayyaana kanaan isin ga'e isin jedha. Ayyaanni kun kan milkii gammachuu kan bilisummaa isiniif haa ta'u jedha. Mana nuti gaafa warra artistoota keenyaa wajjin nama baay'eedhaa wajjin wal geenyee jirra. Egaa artiin Oromoodha akka bilisummaa Raggaasaa Konfaan har'a mana nuu kana yaadanii har'a namni kun osoo namni kun akkana taa'aa jee namni gartee wal gaafachuu osoo hin ta'in namni ijirraas nama beeku gaariidha. Akkasumatti gaazexeessaan kan Shumilleen gaafatee akka abdii gaafaalleen galiin teessan maal jettanii gaafachuunis waan gaariidha. Isaanilleen gaammal nuti mootummaa Oromoo qabna jedhanii saniifuu hawaliyyaatan nuun jaa uummanni Oromoo kan biyya alaatii fi biyya keessa jirtan martinuu sheekanii fi namni hundinuu qeeroon Oromoo hundinuu namni dagantamuu hin taane namni gobanaati. Namni jiruusaa keessatti akka alaamana keenyiin osoo Oromoof oodu saniifuu ilmaansaa hanga jiran yaadachuu qabdanii maal akkattan jedhanii gaafachuun illee sirrii miti. Ni beeka namuu galiin qaban galiin isaanii uummata Oromooti. Taniifuu mana nuti isaa walii dhufnee haa ilaallu walii walumaan haa daawwannu baga dhuftanii isin jaa gaazexeessaan keenya illeen TV'n OBS TV keenya gudeeda diinagdee gudeeda uummata Oromoo baga dhuftanii galatoomaa isin jaa baga nu yaadattan kana sababeeffachuudhaan asitti illee argamnee jirra. Cabsaa nu taatan cabsaa jechuun ni beektanii cabsaa nu taatan soomana qabnaa osoo naannatti yaadina dhuftan soomana kanaaf guddaa fa'aa godheetiin akka tikeetti gitaara keenya illee firraa ciqaa jira. Yeroo akkasitti gaateenye nuti akka kan nuti beeknutti atollee ka'a. تحياني بسوء أحد أو بدالي من عدو عسد رب غير العام بهي سند يا رسول الله مالي عسد خير جد وعالي كل ما تنكم ربي مولاك ولا تسأل لها وبضاع خالص نداخل كولا وبزيت الكل فمن جاء داوجا يا رسول الله خمسل وعمدا أنتم الله شئتم الوقت كم بنا كم بلغري اللهم صل وسلم وبارك عليه جنة رمن رب تلاقوا بقى والغري سمبو تقاتك شغل دجانا سلبوني وامي سلبيني ولا سلبونو سلبونو أي biyya ambaa keessa taa'uu na dide garaan koo Oromiyaa irraanfachuu dadhabe mataan koo kajuunda firraa biyya toggalee wareega lubbuutiya firraa biyya toggalee wareega lubbuutiya Oromiyaa keessatti habaatu lubbuutiya biyya ambaa keessa taa'uu na dide garaan Oromiyaa irraanfachuu dadhabe mataan koo imimman kan koonchitu yeroon biyya yaadadhu imimman kan koonchitu yeroon biyya yaadadhu
harmeetu oromiyaa si malee jiruun fedhu biyya ambaa keessa taa'uu na didee garaan koo oromiyaa irraanfachuu dadhabee mataan koo hadiisa sirbii nuu goona la o'a taphan nagee taphan nuti isaniifuu amma yaadannoodhaaf goggolee yaadannoo mee bilqisaanis bilqisaan nuu goona la in bar jettee nuu ilma boonsaa abbaa dhaqaa boonsaa hojjanii miti isinis xiqqollee haa tokkana yoo taate mana xixxiinsa bilqisaa mee yoo. Alaabaa Oromiyaa alaabaa biyyattiyaa hin kuftu hin jitu ilamuu ati alaabaa Oromiyaa alaabaa biyyattiyaa hin kuftu hin jitu ilamuu ati dhiigaan dhaabbatte ati alaabaa dhiiga ilmaan Oromooti. Dhiigaan dhaabbatte ati dhiiga ilmaan Oromooti. Hin kuftu hin jiidhu hin kuftu hin jiidhu ilamuu ati alaabaa Oromiyaa alaabaa biyyattiyaa hin kuftu hin jiidhu ilamuu ati hin kuftu hin jiidhu ilamuu ati. Bilqisaan nuu goobanaadha baga daawwattan akkam duraan daganne lallabanii jedhaan Oromootatti yanni nu dirmadhaa nu jabeessa nu dirmadhaa nu jabeessa akka isa nurraa guwanii jira. Egaa baga mana abbaa keenyaa wallisaa guddaa artiist nuu goobanaatti ayyaana Idil Fitrii kabajuuf obeessi waliin asitti argamna baga ittiin isin ga'een jaa ummata musliimaa biyya alaatiif biyya keessa jirtan hunda keessaniin Eid Mubaarakiin isinin jaa maatii keenya kana ummanni keenya jajjabeessaa jirtanis kan amma boodaas akkan irraanfanneen dhaamsa kiyya. Hundi keenya keessummoonni jiran hundi baga nagaan dhuftan isinin jenna hedduu isin galatoomfanna. Warri ayyaana kiristaanaatis kan muslimaatis baga isinin ga'e hunda keessanuu warri muslimaa kan ala jirtanis kan keessa jirtanis baga ayyaana Idil Fitrii baga ittiin isin ga'e. Baga ayyaana kanaan isin ga'e ayyaanni kun amataan nu haa ga'u amataan ammallee galataan gammachuudhaan walitti nu haa deebisu. Baga rabbi ayyaana kanaan isin ga'e gammadaa isin haa jiraachisu hedduun gammadee ilmaan Oromoo gammadee jiraadhaa rabbi isin haa jiraachisu. Boontuu ja'amaa ollaa isaaniiti baga ittiin isin ga'e joo barbaada Eid Mubaarak. Uummata Oromoo hundumaanuu warra amantii Islaamaa qabu amantii Kiristaanaa qabu hundumaanuu baga isiniin ga'e nuti tokko waan taaneef tokkummaadhaanii waliin dhaammanna. Eid Mubaarak. Maqaan kiyya Hashim Abdul Qahar Muhammad Goobana Aagaa Gadaa Tulluu Galchuun jedhama. Artistoonni keenyas miidiyaan keenyas dhuftanii nu ilaaluu keessaniif baay'ee galatooma. Hordoftoonni amantaa musliimaas baga ayyaana Idil Fitrii isin ga'e akkasumas kan kiristaanas baga ayyaana jala dabartan isin jenna galatooma. Yeroo inni jiru raayin as dhufe isaan gargaaru ture yeroo inni jiru yeroo inni dhukkubee teessoo taa'u ture gargaaru ture. Abbaa kiyya baadiyyaa jiraata isa bira deemeetiin isaan gargaara jedhanii barumsa osoo achi barachaa jiru kutaa 3 ture yeroo san dhufee Adaamatti isa gargaaru ture achumaan ummaanis inninis barachuu qaba mucaan kun jedhanii barumsa naqanii asuma isaan biratti baradhu inni nu biraa gara akiraa deemee rabbi rahmata isaa haa godhu asumattiin baradhee waggaa 4 ammas jira. Isumaatu ijoollee isaanii ijoollee obboleeyyan kiyya waliin uummata Oromoo jiraachuu jirra. Ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana Eid al-Fitrii isin geessin jenna hordoftoota amantii Islaamaa maraanuu ayyaana kana sabeeffachuudhaan mana artist Nihoo Goobanaatti weellistoota qacalee reefu lafaa dhufaniin haala kanaan kabajachaa kan turre kanumaan xumurannaa kana qindeessuun kan isin faana ture aan Shumii Badhaasooti kama ogummaa kaameraatiin Said Hussein Abdul Qaadir wajjin ture ammas irra deebi'uudhaan ayyaanni ayyaana gaarii isin haa ta'u.